Lafa jirtanitti nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u kabajamtoota hordoftoota sagalee dirree shaggar akkam jirtu. Qophii keenya hundee Oromummaa har'aatiin sagantaa badhaasaa ogeeyyii ogbarruuf waldaan barreessitoota Oromiyaa tibbana kenne irratti keechummaa tokko qabannee isinii dhiyaanneerra. Keechummaan keenyas barreessaa Wabii Kabbadaa Barkeessati. Barreessaa Wabiin itti aanaa pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo ta'uudhaan nama tajaajilaa jiruu fi barreechaa kitaaba asoosama dheeraa eerboorichaa fi barruulee aartii adda addaa fi akkasumas daayirektara barruu jirraati. Isa waliin dhimmoota badhaasaa waldichi tibbana ogeeyyii ogbarruuf kennee fi haalota waliigalaa waldichaa irratti kan waliin mari'annu ta'a. Haga xumuraattiin waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Barreessaa Wabii Kabbadaa Barkeessaa keechummaa keenya taatee waan nu argamteef guddaa galatoomi siin jenna. Dhiyaadhu. Ayyee ulfaadhu. Egaa akkuma beekamu torbee darbe kana waldaan barreessitoota Oromiyaa sirna badhaasaa Gaaddisaa Birruu qopheessee ture. Ogeeyyii ogbarruu hedduudhaafis kallattii adda addaatiin beekamtii kenneera. Mee kaayyoo guddaa sagantaa badhaasa ogbarruu Gaaddisaa kun maali? Mul'annii fi ergamni inni qabatee ka'e maali? Akkuma waliigalaatti gabaabsinuu kaayiti. Akkuma itti seensatitti akka nuuf ta'u jechuudha. Akkuma tukaas ta'e waldaan barreessitoota Oromiyaa qibata sirna badhaasa ogbarruu Gaaddisaa kan marsaa magaalaa Bishoftuutti qopheessee ture. Kaayyoon sirna badhaasaa kanaa barreessitoota jajjabeessuu ogbarruun Oromoo bakka amma jirurraa akkaataa ol siqachuu danda'u xiqqoo gara fuulduraatti akkamitti deemuu danda'a. Barreessitoonni miira dorgommii keessa yoo seenan irratti dhufuu danda'a waan ta'eefu akkaataa kamiin ogbarruu Oromoo sadarkaa addunyaatti illee dorgomaa taasifnaa isa jedhudha sirni badhaasaa kun kan inni qophaa'e. Egaa kaayyoon isaa guddichis qulqullinni barbaadamu ogbarruu Oromoo irratti akka dhufu sirni badhaasaa sirna badhaasa ogbarruu kan maqaa Afrikaatti isa jalqabaa natti fakkaata. Ayyee galatoomi. Egaa kun ogbarruu Oromootiifis waan guddaa gumaache jennee kaka'umsa guddaa siinuma uuma. Sagantaan badhaasaa ogbarruu Gaaddisaa kun ulaagaa barbaachisoon ittiin kennamu maalidha? Gama qulqullinaatiinis wal qabsiisee jechuudha. Akkamitti madaaltan? Madaala maaliitiin kennamaa? Dorgomtoota akkamii wal dorgomsiistan? Baay'ee gaariidha. Gaaffii gaarii kaastee akkaataan itti badhaafamu badhaasni kun marsaan jalqabaa yoo adeemsifame dorgommii ture warruma kan hojii gaggaarii ogbarruu irratti qabaniif akka yaadannootti achirraa jalqabee yeroo itti aanu garuu marsaa lammaffaa irratti waanti ta'e bara sana keessa baroota fuuldura darbee kitaabota barreeffaman akkasitti isaanii wal dorgomsiisuu jalqabanii yeroo kun ta'u immoo koreen baroota qofaan calala. Koreen hojii waldichi koree hojii hojjetu qaba. Koreen kun baroota kitaabota barootaan calalee baroota tokko baroota lama keessa kitaabota jiran gama yuunivarsiitii Addis Ababaa yookaan yuunivarsiitii Finfinnee dhugaatti ergaa. Yuunivarsiitiin kun immoo yuunivarsiitiiwwan muummee afaan Oromoo qaban yuunivarsiitii Wallaggaa dabalatee yuunivarsiitii Arsii isaan kan duraa babal'inaan walitti qabee qindeessuudhaan abbummaadhaan durata yuunivarsiitii Finfinnee jechuudha. Taatolee ogbarruun walaloon guuttachuu qabu ilaalanii qabxii baasan kanas Paappaa ofii isaaniitti godhaniiti yuunivarsiitiin Finfinnee qabxiiwwan kana akkasitti baasneedhanii sadarkeessanii warra kitaabota guutummaa dubbisuu ogeeyyiin jiran kun ogeeyyiin muummeewwan afaan Oromoo irratti barsiisan yuunivarsiitii keessatti barsiisan kun qabxii baasan kana immoo yuunivarsiitii Finfinneetti erguu yuunivarsiitii Finfinnee immoo akkasitti qabxii sana calalee sadarkeessee gara waldaa barreessitoota Oromiyaatti deebisaa jechuudha. Saniifuu abbummaadhaan inni waan kanaa keessatti qabxiiwwan ba'an kana keessatti abbummaadhaan
yuunivarsiitii Finfinneetti fudhatee hojjetaa jira jechuudha. Kanaafuu madaalliin guutummaatti ogeeyyiidhaan taasifamaa jechuudha. Akka warra kaaniin sagaleen uummataa wantitti kennamu hin jiru. Lakki guutummaa guutuutti ogeeyyiidhaan sagaleen kennamuun koreen yaada irratti kennuun wantoonni kanaan wal qabatan hunduu jiru. Guutummaa guutuutti ogeeyyiitu akka ogummaa sanatti sadarkeessaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaa ogeeyyiidhaan ta'uun immoo qulqullina isaattis baay'ee ol kaasa jedheetiin amanaanis. Mee sagantaa kana damee barruu keessaa kam irratti adda qooddameetoo badhaastanii adda qoqqoodamee damee kana wanti jedhameetoo adda baafamee yookiin tarreeffamee akkasitti badhaasni itti kennamu jiraa? Eeyyeen ammaaf badhaasa damee afuri ammatti badhaasa kan nuuf kennaa jiru. Damee afran kana keessaa 3 warra dorgommiiti. Warri sadan sun asoosama dheeraadha. Asooga yookiin immoo asoosama gabaabaadha. Akkasumas walaloodha. Dameen inni afraffaan biraan lifetime award yookaan badhaasa umurii guutuu jennu kanarra kan kennine sagantaa deemgataa irratti. Garuu wanni ogeeyyiin irratti wal ta'anii itti baasanii nu ergamu ammatti damee 3 asoosama dheeraa, asoosama gabaabaa yookaan asoogaa fi walaloodha jechuudha. Isaan kana sadan hangammaatti wal dorgoman kitaabonni waggaa waggaadhaan badhaafama. Baay'ee bareeda. Galatoomii mee eega sagantaan badhaasa kanaa eegalee jijjiiramni barruu Oromoo irratti dhufee jira. Xiinxalli akka waldaa keessaniitti gama keessaniin kanaan dura gootan maal fakkaata? Akka waldaatti xiinxala gaggeessine guddaa hin qabnu. Garuu ani akka dhuunfaatti kan taasisu amma dura namni akka barbaade barreessuun akkuma barbaadan gama barreeffamaa kanatti dhufuun hin jiraatu. Mootummaan qophaa'een qophii tokko malee namatti fakkaate namni biyya tokko na biraa waan barreessee anis barreessaa ta'uun qaba jedhanii seenuun kun dhimma jiraata. Amma garuu xiqqoo miilli namaa gara ogummaa kanaatti akka argee akka seenetti sodaataa seenaa jedhamatti fakkaata. Taajjabbii kooti kuni sababni isaas kitaabonni waltajjiiwwan gurguddaa akkasitti wal dorgomu. Kitaabonni wal dorgoman ammoo maqaa qabu. Egaa kitaabni koo barraa'ee jechuun gara dorgommii kanaa seenuu qaba jechuudha. Dorgommii kana seenuun dirqama isatti injifataa miti. Garuu utuun jaallatin gara dorgommii kanaa dhaquun saana. Gara dorgommii kanaa yeroo dhaqu immoo dindisaa ogeessota irra taa'uun saana. Yeroo sanaan achi baasisaa maqaa na dhoofsisaa namoonni sodaatan jiraata. Ani hunduu fakkeenyaaf waggaa 9 baranaa kitaabonni gara kitaabota 38 gara yuunivarsiitii kan erginu. Achi ammoo gara 20 irraa dhufaa jiru. 28 amma ammoo gara 27 kitaabonni waggaatti dhiyaatan gadi bu'aa deemaa jiru. Maal jedhuudha namoonni yeroo barreessan sodaata. Waan dindiisaa ijoo ogeessotaatiin dhufu sana yaaddaa barreessuun dhufaa jira jechuudha. Inni sun ammoo tokko kitaaba waan ta'eef ba'uun afaa dhufaa. Inni biraan kitaabonni dhufan kitaabota itti fayyadamanii itti qophaa'amanii namoonni itti qophaa'anii barreessan ta'aa deemaa jiru. Sandaamatti qulqullina barruu Oromoodhaaf galtee guddaa ta'aa jechuudha sirni badhaasa barruu kun. Dhugaadha kaka'umsa guddaa ni uumaa egaa wal dorgommiin jiraachuu waan hundaafuu yeroo hedduu qulqullinaa fi miidhagina waan tokkooti irratti gumaacha hedduu akka qabu homaa wal naman gaafachiisu. Barreessitoonni Oromoodhaa akka kanatti akka wal dorgoman taasifamee namoonni amma rakkoo yeroo baay'ee jiru namni dandeettii uumamaa barreessuu qabu ogummaa dhabaa. Namni immoo ogummaa qabaateedhaafis barreessaa ta'uu hin danda'u. Mee namoota fedhii fi dandeettii waa kalaquu waa barreessuu fedhii qaban garuu kan ogummaan itti hanqatu ta'u karaa dhuma adda addaatiin hubannoo uumuudhaaf yookiin namoota dandeettii Kun keessumaa daran akka tooraatti qabamee ture. Yuunivarsiitiiwwan lama wajjin sadarkaa meera yuunivarsiitii Osoo Oromiyaa State Yuunivarsiitii fi yuunivarsiitii Arsii wajjin sadarkaa wal hubannoo irra gahamaa jira.
ta'e barreessitoota keessaa miseensota waldaan barreessitoota Oromoo qabu keessaa namoota illee akkaataa isaaniitti wantoota ogbarruu wal qabatan nu barsiisan kan nuyi haala mijeessaa jiru. Inni biraan kanarra wantoonni mijaan tarii karaa ministeera aadaa fi turizimii leenjiiwwan gaggabaaboo leenjiiwwan guyyaa lamaa guyyaa tokko karaa ministeera saayinsii fi innoveeshinii waa'ee mirgeedina qabiyyee mirgeedina mirgoota adda irratti isaan kana kanarratti leenjiiwwan kan kennamaa turanii gama saayinsii ogbarruutiin hanga ammaatti ani keessa beeku eeganii gara qoreetti wanti hin argeen jiru ergan gamseen tolchaatti dhufe garuu akkuma siin jedhe dhaabbilee barnoota olaanoo walhubannoo gaarii qabu wajjin gara fuulduraatti akkaataa barreessitootaaf carraa kennine waan uumamaan qaban kan akkaataa sanitti saayinsii isaatiin gadda irratti hojjechuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Hayyee galatoomii egaa dandeettiin namni tokko uumamaan qabu egaa hojiin aartii wanti guddaan kennaa uumamaati. Namni yoo uumamaan ayyaana isaa qabaate kan ogummaadhaan dabalee gabbisuu danda'u yookaan mi'aa dhaba kanaafan ogummaadhaan deeggaruun baay'ee barbaachisaadha jedhee waan yaadifan gaafii kana si gaafadha. Mee yeroo tokko darbee waanuma nus gabaa irratti agarru kitaabileen adda addaa mata duree wal fakkaataa qabatanii fa'aa yeroo baantu mul'ata. Kun ammoo namoonni kitaaba barreessuun dura dubbisuu dhabuu irraa madda warri jedhanii komii kaasan jiru. Gama kanaan qulqullinni ogbarruu Oromoos bara dhiyoodhaas kan duriirra gadi bu'aa deemutu dubbatama. Akka kitaabilee bara 90moota keessa fa'aa akkasumas 80moota jalqabarraa bara Gaaddisaa Birruu jalqabarraa kaasanii barreessanirraa hanga barkumee booda kitaabilee jiranitti bilchinaa fi waan haaraa kaasuu irratti gadi bu'aadha jedhamee yeroo qeeqamutu jira. Yaadonni barreeffaman saayinsiin ogummichaa eeguu dabalatee hibin qulqullinni waraqaaleen sadarkaa bara kanaa waan eeggachuu hin dandeenyedha yeroo jedhamee komatamu jira. Kana waldaan barreessitoota Oromoo akkamiin laala akkamiin xiinxalee rakkoo kana furuudhaaf tarkaanfiin kanaan dura fudhachaa jiru jira. Dhuguma rakkoon amma kaaste kun rakkoo sirriitti mul'atudha. Maayini ogbarruun keenya gadi fuudhaa Horri sagaltamoota moora tokko gaaddisaa jiruufaa odhaawaa hojjeessaa fa'aa kumsaa qofaafaa gosaa soofaa horri kitaabonni oolota jalqabaarra barreeffaman minaan isaanii dhamdhama isaanii akkaataa isaaniitti tajaajila isaaniittiin wanta sana barreessan baay'ee hawwatoodha. Waggoota 30 oliif Ini karya ogbarruu Oromoo ta'anii jiru. Namoonni kitaaba jaalatanii naayee yoo jeetiin jalqaba irratti kan obbo Dhaabamaa kan obbo Gaaddisaa fa'aa walumaa kan wasii hojjechiilee si yeroo bakka kun maalirraa ta'een jalqaba irratti qophaa'ummaa jira kanaati. Insi koo akka dhuunfaatti wanni ani xiinxale jara sun qophaa'u turan jechuun namoota baay'ee dubbisuudha. Namoota Gengoo tokkichuu qofa keessa ta'anii dubbisan qofa miti. Amma jarri sun ba'anii ogbarruu Oromoo, ogbarruu biyya kanaa, ogbarruu Afrikaa, ogbarruu addunyaa illee warra yaalan garcaalaan isaanii. Irraa maalummaa ogbarruu hubataniidha. Akka ati jettu bakkuu booda ogbarruuwwan dargaggoota gara ogbarruu dhufan kana yoo ilaalte immoo wanni isaas waanuma gabaabduu tokko akkanni wabeeffatullee waanuma isaan tokko keessaa hin baane wayiiti. Godaannisa dubbisee kitaaba lammaffaa barreessuudhaaf qophii fudhatee ka'uu mala yookaan immoo hawwii dubbisee kitaaba lammaffaa Rassaa Taasifaan inni dubbisee hawwii qophaa jechuudha. Yeroo barreessu sana haruma hawwiin ittiin barreeffamu akkuma hawwiin barreessanitti yaadaa jechuudha. Osoo bahee jiraatee garuu ogbarruu Afrikaarraa warra akka Chiinwaa Cheeleefaa silaalaalee ogbarruu warra Awurooppaa warra Ameerikaa kana keessaa immoo kan akka warra Laambiroonfaa kana silaalaalee yookaan warra Kiristiyaanfaa silaalee argatee ilaalee akkaataa itti barreeffamu fakkeenyaaf namichi kun asoosamaa barreessee yoo ta'e asoosamoonni Shitima Sheeddan akkamitti barreeffamu asoosamoonni Laambiroon akkamitti barreeffaman
Cimaa jechuun akkamitti daldala paartii keessatti aadaa eenyummaa duudhaa warra sanaa salphumatti asumatti deebisuu danda'e. Warri immoo hin beekne kun qalbii keenya keessatti akkaataa afanitti akkamitti hojii jedhee bakkee ba'ee ilaalee as ilaalaa jirfasa. Kun guutummaa ta'eeti otuu danda'ee gara ogbarruu saboota birootti illee ilaaluuti. Garuu sumaatii hedduu laaluu otuma fedhiin qabaa jiraateeyyuu afaan sana dubbisanii gochuu irratti rakkinni jiraachuu mala. Fedhii waan sanaa dhabuunis jira. Inni biraan immoo hubannoo waan kanarratti barreessaa ta'uu qofa malee barreessaan maali? Barreessaa jechuun nama maal hojjetu nama maal qabu dhageenyu hubachuu dhabuus dogoggorarraas dhufka malaa jechuudha. Kanaafuu dhuguma hanqinni guddaan jiru ogbarruun immoo wal fakkaata akka waan namni tokko barreessa fakkaatu. Keessa beekmoo qaanessaa isa ta'e akka akkuma itti kanaan kaa asoosama tokkicha maqaa tokkichaan namni sadii namni afur asoosama hanga barreessutti gaame. Kuni gaarii tokko akkuma isin jedhu wantu dhabba ogbarruun kun maali barreessaa jechuun dubbisaa jabaarraa akka inni beekuu dhabu kana jedha. Amma ogummaan kun ayyaana inni ogummaa ayyaana kana garuu abbaatu damboofata abbaatu qophata nuti isin nuti qophaa'in immoo ladhiisee baqataa immoo kan kee ta'uu jechuudha. Kana egaa ani mana godhin yeroo hedduu ijoollee kan hin gorsu kitaaba tokko barreessitanii yoo xiqqate waggoota shan eegdanii gaariidhaan jedhamu. Maalidha? Kitaaba jalqabaa barreessuudhaaf akka inni qophaa'ee gahaa taanaan kitaabichi gaarii ta'uu danda'a. Kitaaba lammaffaa barreessuudhaaf garuu ammas qophaa'uu qaba. Qophiin kun waan addaan akkamitti jedhe kana ogbarruu warra biraa maal fakkaata jedhanii yaadudha. Egaa kanaaf amma tokko ogbarruu keenya keessatti qulqullinni isaa gadi bu'aa dhufee gadi nuulee kan jennuuf kanaaf jechuudha. Akkasuma ta'e immoo amma keessaa immoo dureen dargaggoonni baay'een gootoo ta'an baay'een bilchaatoo ta'an waan sagantamoota keessa wararoowwan sagantamoota keessa barraa'an akkaataa ajaa'ibsiisutti warri amma barreessanis jiru jechuudha. Nama walalootiinis nama asoosamaatiinis ijoollee jajjaboon warra ammaa keessa jiranii miti. Ijoollee baay'ee jajjaboon baay'ee qophiidhaan barreessan xiyyeeffannoodhaan ogbarruutti akka tokko qomotti ta'een akka sadii afuritti warri hubatan warri ogbarruu addunyaallee taajjabanii as deeman warreen akkasillee qabnaa jechuu kooti. Dhugaadha egaa amma komiin jiru ogbarruun afaan Oromoo hanga baay'inni isaa dabale hanga baay'inni kitaabaa dabale sadarkaan qulqullina isaa wajjin hin daballee kan bara dura ture irra gad bu'e komiidha jedhu qabna malee akka baay'inaatti bareeda. Achi keessa immoo inuma jira gaa namni gumaa qabu sirrumatti jira warri sirriitti dubbisee namni of qopheesse barreeffama isaatirraa hubachuu sirriitti danda'ama. Suni baay'ee bareeda haa ta'uti hangi nan barreessedhee waraqaa qalamaa fi waraqaa gadi fudhate hunduu osoo danda'ame sadarkaadhuma ogbarruu hawaasa kanaa istaandardii isaa ol kaasuudhaa fi osoo akka jettee tokko ayyaana isaa laallatee maal irratti jabaa akka ta'e maal irratti waan gaarii barreechuu akka danda'u osoo laallatee itti deeme hubannoo gaariidha yoo qabaate sun bareeda ta'a. Yoo immoo isarrattis dabalata sirriitti dubbisuu of qopheechuu namoota jajjaboo ogummaa fi muuxannoo qabanii gulaachisuu waan akkasii kun osoo baratame bareeda. Biyya keenya kana gulaachisaa faarratti badaa amantaan qabnu natti fakkaata dhoksanii barreessanii ofumaa kitaaba ajaa'ibaa jedhanii maxxansuudhaaf gadi fiiguun kunis inuma mul'ata. Egaa akkuma hawaasatti sadarkaadhumti bilchinni wanni keenya ogbarruu keenya kan hubannoon gama kanaan jiru xiqqoo laafaa natti fakkaata akka hubannoo kiyyaatitti. Kun egaa amma dhaabbanni keessattuu jaarmiyaan ammaa hundeeffame kan waldaa barreessitoota Oromiyaa kuni gama hubannooti asirratti yoo duula godhee akka gaariitti hojjete wantoota kanneen hir'isuu ni danda'a yaada jedhu naffaanis kana kaase. Haa ta'u meegaa bara keenya kana akkuma beekamu dhaloonni keessattuu lafaa dhufaan kun sooshaal miidiyaarra malee kitaabarraa fagaatee jira. Sadarkaan itti barreeffamu miidiyaa irratti barreessinu istaandardii isaa eeggachuu bira darbee
qubeeyyuu seeraan barreessuu dhabuu yaada uummata kanaa saba kana fakkaatu barreessuu dhabuun gama kanaan rakkoo baay'eetu jira tikseedhuma afaanii dabalatee jechuudha. Kun immoo kitaabarraa hangam akka fagaate agarsiisa. Mee dhaloota kitaabarraa fagaate kana kitaabatti deebisuudhaaf akka kitaaba dubbisu akka tasgabbaa'ee waa hubatu akkasumas immoo yoo yaadni bilchaataa fi ayyaanni ogbarrullee isa keessa jiraate gattaa'ee akka barreessuu fi egaa nama har'a dubbisee boru barreecha waan ta'eef har'a akka gattaa'ee dubbisuu fi gama keechaniin hubannoo uumuufis haa ta'u akka duulasittis haa ta'u wanti yaalame jira. Gama wala barreessuu qorannaatiin wanti dhiibbaan yaalameetu wantoota hubannoo bichaa akkas qopheessuu warraaqsonni akkasii deddeemanii turan. Tokko waanuma sila jechaa ture sanatti mul'ata. Maali namni tokko kitaaba Oromoodhaaf maradhee qabu kitaaba Oromoo dubbisuu barbaade akkuma lafaa fuudhee kitaabii isheen mararre yookaan kitaaba qalbii dhaabuutuu hin dandeenye taanaan isa lafa kaa'emmas kitaaba lammaffaa fuudha. Yeroo sana innis akkuma sana kitaaba qalbii isaa butuu hin dandeenye kitaabota akka Gurraacha Abbayyaa kitaabota akka Kuusaa Gatootti qalbii isaa butee qalbii isaa waraqaa irratti akka fuudhatu taanaan isa kaa'ee gara birbiraatti deebi'uu waan eegamu jedhamu. Dhugaa. Arasituu daakuu goona fakkiiroo waa'ee maalidha? Agartee nuti yeroo nan taajaba yeroo hedduu manneen nyaataa tokko tokko magaalaa irraa fagoo suuqa keessa bakka caccabaa daandiin hin mijanne bajaajii konkolaataa qabatanii deemanii dhaqanii nyaatu namoonni hedduun ani akkas godhee beeka. Karaa sana hunda akka imalu manneen caccabaa mana gurguddaa bira dabarree manneen caccabduu sana keessaa akka namni nyaata sana nyaannu kan godhu dhangaa mana sana keessa jiru akkaataa itti dhangaan sun nuuf qophaa'etu hawwataadha. Wanni kamuurraa nu dhaabee dheerinni karaas gadi bu'uun sadarkaa manneen toora sana jiranis iddoo deemonni gurguddaan jiran isaan bira dabarree gara sana adeemnu dhangaan mana sana keessaa itti qophaa'e. Beeksisa dhangaa sana mana sana dhangaan mana sanaa qabutu hedduu keenya hawwatee garas deemu. Barreessaan akka qalbii dubbisaa booji'uu danda'u. Dubbisaa kitaabota irraa waggoota 10 fagaatee akka gara qalbii kitaabotaatti deebi'u gochuu hin danda'een yaadaan amantii akkasii qabu. Maalidha? Wanti nuyi hojjennu kun namni yeroo lafaa fuudhee jaalladhee akkaataa inni nafatti deebisuu hin dandeenye qopheessanii yoo ta'e isaa gara naftuun keenya waanuma dhiboomi. Isaatiin fayyadamu isaan gara kitaabotaatti akka deemu gochuu dandeenya jechuudha. Irratti komii dubbistootaa biraa waa'ee komii dubbistootaa yookiin kaatanii yookiin dubbitaatti qabamee dhufuun komatiin jalqaba barreessaatu dibame seeru komachuu qabu naa jechuudha nuti kan amanuu qabu. Barreessaan jiru jechuudha miti. Maali? Waan nuti dubbisuu danda'u kan qofaa matee bira kitaabni mana keessa ba'u qaqqabee taa'uuf hin qabu. Waan dubbisuu danda'u ta'u. Adeemtummaa jechuudha. Ikkoo hawwatamummaan isaa gadi bu'eera. Kana maaliif fakkeenyaaf har'a gosa hojii isaan ta'e. Kitaabni isaanii bara darbe maxxanfamee amma gabaarra jira. Amma sutura deeggarsi maxxansanii amma gabaarra jiraatu. Kana jechuun namni dhufee dubbisuu jira jechuudha kitaaba isaanii hin dhabamne jechuudha. Maal godhama miree kitaabota akkasitti qalbii hawaasaa hatanii gabaarraa badan qabamaa dhufe. Kitaaba kanaati muuzii dubbisaa bira jiru. Muuzii akka muuzii gushii muuzii akka waan warreen Oromoo jibbamee kan fakkaatu sababa kanatti jechuudha. Sababa maal yeroo baay'ee maal jedha barreessitoota hojii illee akka walaatti illee yeroo mari'atu kitaaba irratti qulqullina waggaatti kitaabni sadii haa baatu. Kitaabni shan illee haa kitaabni waggaatti bishaan ba'ee baay'ina keenya madaalu waggaatti kitaabni namni bishaantu barreesse hin baay'atee jiru akka baay'ina saba qabuun duudhaa gadi fagoo qulqullina barreeffamee hin turre akka saba qabuutti hin qabnu jechuu dandeenya nurra barreessaa.
barreessaa baay'atee faayidaan qopheessu. Itti bilchaatu barreessuutaan danda'u kanatti wanta dhibba dabaleeyyuu baay'ee xiqqoodha. Garuu maali baay'ina kana caalaa immoo utuu qulqullina qabaatee irra caalaa hawwataadha. Isa irratti waldaan keenya illee akkaataa itti hojjechuu danda'u qopheessineerra wantoota baay'ee yaalaa irra kitaabota gowwuu barreessitoota hangafootaa fi dargaggootaatiin barraa'an tokko qopheesseera. Kan waggaa lamaan darbe eebbifamee wantoota akkasii gara dubbisaatti nama fiduu danda'an dubbisaan akka gara kitaabaatti deebi'u wantoota gochuu danda'an sochiiwwan akkasii baay'ee murteessuudha. Jalqaba irratti isaa kanatu godhamee achiin booda dubbisaa qomatti illee rakkoo qabu jechuudha. Dubbisaa dhabamee illee ani kanaafuu maal jedha yeroo baay'ee dubbisaa eegamuun barreessaa dhabamee jira. Nuti akka bishaan hordofee mana keenya godhin jira jedhee naman. Egaa barreessaan tokko yoo barreessu tokko yaada haaraa burqisiisuu danda'edha. Yaadni kitaaba erbooricha jedhu keessatti barraa'e kitaaba biraa keessatti irra deebi'uun hin barbaachisu waan haaraa barbaada namni erboori. Yoo yaada achi keessa jiru sana kan fidu ta'e immoo bifa haaraadhaan akka mi'aa qabutti kallattii biraatiin ija ofii ilaale kallattii biraatiin yoo kan fidaatu ta'e mi'aa biraa uummataa akkaataa namni itti viyuu biraa kallattii biraatiin akka ilaalu godha. Artistiin kallattii adda addaatiin waan tokkos ta'u kallattii adda addaatiin ammallee immoo wantoota hin baratamin wantoota kanaan dura hin tuttuqamin wantoota haaraa yoo kaase kan baay'ee mi'aasu uummatu ija namaatillee hawwachuu danda'u wantoonni wal fakkaatan yoo irra deddeebi'an nuffisiisoo ta'u akka jibbanii irraa fagaatan isin godha dhugaadha yaadnatti kaastes yaadu malee garamuudha isin jechuu barbaadetanii. Mee yaada koo gara xumuraatti irra jira. Badhaasa ogbarruu gaaddisaa kana kan bara kanaa kan baroota darbanirraa maaltu adda godha wanni haaraan dabalame jira? Baay'inaan egaa baay'inaan fi wantoota baay'ee haaromsanii ture. Waraqaawwan ragaa dabalataa eenyu ture bara darbe waraqaawwan ragaa sun warra akka manneen kitaabotaatiif akkaataa itti manneen kitaabaa badhaasa ogbarruu kana keessatti beekamtiin kennamuuf yaadnu baranas waan sanatti irraa akkasuma namas ta'eetii yookaan barreeffamni dhaqanii guddaa biyyaatiinis bara darbe waraqaa kennee ture baranas akkuma sana gooneerra. Wantoota bara darbe jalatti illee gara caalaan gara sagantaatiin jiru barana kan itti qabsiisaa ture. Barana xiqqoo adda kan godhu badhaasni baranaa iddoo itti gaggeeffamu fi asii deemuu baranii gaggeeffame xiqqoo adda isa godha. Badhaasa baranaa bara kanaa jechuudha. Tokko sirnoonni badhaasaa hedduun isaanii boqsannoota badhaasaa qofa osoo hin ta'in hundi aartiin wal qabatu gara caalaan isaa Finfinnee keessaa Finfinnee irraa garuu yaada dhiyeessinee kanarratti hojjennee sirna badhaasa ogbarruu gaaddisaa kana kan waldaan barreessitoota Oromiyaa qopheessu kana maal Finfinnee kana goonuu jedhee gara magaalaa Bishooftutti fidee yeroo magaalaa Bishooftutti immoo gaddammachiisa guddaa uume barreessitoonni baay'eenis magaalaa kana badhaasa ogbarruu gaaddisaa dabalatee kitaabota isaaniitiin odaa waan irratti dabalatee warra barreessitoonni baay'een injifatanii galii barreessitoota hundayyeetu jira. Sana kana amansiisnee qoree jiraawwachiif ta'uu irratti walii galee gara nafinnu yeroo gara nafinnu xiqqoo sadarkaa isaa ol kaasnee kan bara darbee irraa gachaa illee wantoota baay'eedhaan adda taasisneetu badhaasa baranaa kan nuti xumurree jechuudha. Saniifuu wanti barana addaan irratti lafallee dee'an tokko namoota kitaaba isaanii jiraachisan. Jechuun kitaabota fiilmii jijjiiruu kitaabota sagaleedhaan gochuu kitaabonni isaanii akkaataa itti namoonni akka barbaadetti argachuu danda'utti namoota kutan jedhamee akka addaatti namoota kitaaba isaanii jiraachisan dameen jedhuutti dabalamuu wantoota tokko barana waraqaan beekamtu kennamu jechuudha. Hayyee galatoomi sagantaan baay'ee bareedaa ture anis hordofan ture akka gaarii namoonni baay'ee irraa gammadanii namoota
gama ogbarruu fi duudhaa Oromoo barsiisuu, jajjabeessuu, beeksisuu keessatti gahee qabanis dabalataan akka badhaafaman argeen ture. Baay'ee namatti tola. Wabii an xumureera yaada kiyya. Dhumarratti dhaamsaa fi ergaa yoo qabaatte warra dubbisaniifis warra barreechaniifis akkasumas hawaasa guutuudhaafis carraa kana siif laadhaa gabaabsituma waan nuun jedhe. Egaa waa baay'ee kaasnee akka dhaamsaatti dhimmoonni ogbarruu kun nuuf keessumaa kan akka Oromoo seenaan duudhaansaa wantoota hedduu inni of harkaa qabu gama barreeffamaatti jijjiireef dhimma jiraachuu dhabuu dheedeen yaada. Sababni isaa ani akkamitti ilaalutti saboonni ogbarruu isaanii fiixee warra jabeenyi isaanii illee fiixee warra addunyaan fiixee irraa amma fiixeetti beektu dheedeen yaada. Ogbarruu kun osoo hin ta'in keessumaa gama aartii waliigalaatii warra aartiidhaan fagaatan addunyaa guutuu warri ammamuu jabeenyaa qabaatan aartiin isaanii gara fuulduraatti hin baane garuu addunyaan biroo bakka isaan jiran illee akka fakkeenyaatti amma warra dhuguu kana sababa Chiinwaa jedhee barreesseera. Amma warra Hindii kana agartee yoo ta'e as keenyaa waaqa isaan kadhatan kadhannaaf yeroo aktarri isaanii walillee tokko jaallatee suuraa argachuutti beekuudhaan wayii isa quunnamu yeroo inni bakkee Kirishnaa kadhatu aniifati Kirishnaatti nama nu garuu Kirishnaan kadhannaaf namicha kanaa. Aadaan jara sanaa amantii isaanii illee dabalatee qalbii keenya keessatti hambisatanii godhu. Aartiin isaanii amma ga'u sabicha addunyaa biroo irratti sa'a. Amma aartiin isaanii ga'e addunyaan biroo illee kan isaan hubantii jechuudha. Ani maaliin jedhaa hubannoo nu garaagatti kan dabaluu qaba. Akka fakkeenyaatti hubannoon ogbarruu gadhiisuuf bu'aadha. Warra ollaa nu bira jiran immoo ilaalle saboota ollaa keessatti yoo ilaalle warri kaan xiqqoo hubannoo gaarii qabu. Kana irratti dubartii xiqqoo hubannoo kanaa lafa waan kana irratti jabaachuu qabu. Hubannoon gama uumamuun akka dabaluu danda'utti anarra maaltu eegame namni yoo gaafate gaariidha. Wantoonni akka kanaa jajjabeeffamuu qabu. Namoonni barreessan jajjabeeffamuu qabu. Badhaasa akka nu qopheessine kun baay'ee jajjabeeffamuu qabu. Waan kun kumsa seenaa eenyummaa Oromooti jedhee yaade jajjabeessuu qaba jedheen yaada ulfaadha. Hayyee barreessaa fi itti aanaa pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo Wabii Kabbadaa Barkeessaa guddaa galatoomii turtiin wajjin taasiftee ulfina qabaadhu siin jenna. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya hundee Oromummaa kan waldaan barreessitoota Oromiyaa dhiyeenya kana gaaddisa ogbarruu gaggeessa irratti sagantaan isinii dhiyeessine kana fakkaataa torba sagantaa biraatiin haga walitti deemnutti fayyaa nu turaa.